Kanatti aansinee ammoo gara gaaffii fi deebii pireezidaantii adda Demokiraatawaa Oromoo Obbo Leencoo Lataa waliin geggeessinee turreetti isin dabarsina. Obbo Leencoon sochii siyaasa addunyaa kan Oromoo fi Itoophiyaa dabalatee akkamitti akka gamaaggaman ilaalchisee gaaffii dhihaateef deebisuun jalqabu. Barri 2014 kuni waggaa dhibbaffaa jalqabamuu lola addunyaa tokkoffaati. Lolli addunyaa tokkoffaan yeroo namni tokkollee na eegnitti dhalatee humnooti Yurooppaa yeroo sana ka addunyaas qooddatanii bulchaa turan walitti dire. Ji'oota lamaan sadan lolli sun banamuu dura kitaabonni barreeffaman lammata lolli humnoota gurguddaa gidduutti hin ta'uuf hin deemu ka jedhu haala tasgabbaawee sadarkaan addunyaa haaraa seenee nami hundi dantaansaa walitti hidhamee jira, karaa ikoonomii walitti hidhamee jira, quunnamtii walitti nu hidhee jira. Lolli lammata hin dhalatu jedhamee yeroo raajamaa turetti wanti xiqqoon tokko haalli hin yaadamin xiqqoon tokko akka boombii dhukaaftee addunyaan Yurooppanii fi Ameerikaaniin bulchan lola seenanii namoonni lubbuun miliyoonaan lakkaa'amu galaafatame. Barri 2014 tanaan waan wal fakkaatu baay'ee qaba. Tokkoffaa lolli baha giddu galeessaa dhalatee diigamuun biyyootaa sadarkaa haaraa seenee jira. Iraaqii fi Sooriyaan lammata deebi'an akka biyyan taanetti diigamanii jiru. Biyyootiin Arabaa hafan ka akka Masir, Egypt, ka akka Libiyaa, Yaman kun hundi diigamanii jiran. Biyyootiin Afrikaa durmaanuu diigamanii jiran sun waan itti deebi'anii dubbachuu barbaachisu hin qabu. Kana dabalee lolli qabbanaawaan bifa haaraadhaan deebi'ee belbelee jira. NATOon hamma balbala Rashaatti babal'achuudhaaf tattaafachuunsaa Rashaa baaraksee Rashaan of ittisuudhaaf tarkaanfii fudhachuuf dirqamee jira. Kana irra aanuudhaaf dhibdee ikoonomii itti uumanii jiran. Dhibdeen ikoonomii kun mootummichi uummata isaa biratti akka jibbamu goosisuudhaaf ture. Mootummaan Puutiin uummata isaa biratti ammallee jaallatamaadha. Dhibdee kana hin jedhamnetu bara 2014tti as bahee yoo naannoo keenya deebine naannoo gaafa Afrikaa duraanuu Somaaliyaan eega diigamte waggaa 20 olii bara darbeetti dabaltee kibba Sudaan diigamte. Sudaan hafees nagaa hin qabu. Biyyi Eritiriyaa jedhamu addunyaarraa cittee fira tokkollee malee jiraachuudhaaf tattaafachaa jirti. Itoophiyaan hundarra caalaa ka tasgabboofte haa fakkaattu malee keessa sees dhibdee baay'eetu jira. Kana walakkaa immoo ka taa'u uummata Oromooti. Handhuurri gaafa Afrikaa Itoophiyaadha. Handhuurri Itoophiyaa ammoo uummata Oromooti. Walakkeessa gaafa Afrikaa ka jiru Itoophiyaadha. Walakkeessa Itoophiyaa ka jiru Oromoodha. Oromiyaadha. Wanti gaafa Afrikaa keessatti ta'u Itoophiyaa hin tuqaa, wanti Itoophiyaa keessatti ta'u gaafa Afrikaa waliin gahuu danda'a. Wanti naannoo Itoophiyaa kamuu keessatti ta'u Oromiyaa tuquu danda'a, wanti Oromiyaa keessatti ta'us naannoo
Itoophiyaa hafan hunda waliin gahuu danda'a. Kanarraa ka'anii ilaalcha haaraa, ilaalcha bara kanaa, ilaalcha haalli kun wal xaxaa ta'uu isaa hubachuu irratti hundaa'u irratti hundaa'anii tattaafachuu barbaachisaa. Barri 2014 didhaa chaalenjii baay'ee as nu baasee jira. Sadarkaa hundatti, sadarkaa addunyaatti, sadarkaa gaafa Afrikaatti, sadarkaa biyya keenyaatti, sadarkaa Oromoo keessaatti kanuman jechuu barbaade. Baay'ee galatoomaa waan baay'ee naatu tuqtanii sila tartiibaan wanni ta'u kan ture isin akkumaan keessa naa baatanii baay'ee fayyaataa ulfaadhaa. Kanumaan wal qabsiisee kan inni isin gaafachuu barbaadu Jaalleencoo kanaan duraa waan haasa'amu tokko wal qabatee waa'ee gaafa Afrikaa irratti waa'ee Oromoof Oromiyaan handhuura biyya sanaa ta'utti waa'ee nagaa dhabuun naannoo sanaa nagaa dhabuu Oromoo ta'ee waa'ee nagaa dhibamuun Oromiyaa keessaa nagaa dhabuu ollootaa ta'ee haaluma carraa tokkoon ibsaa turtan jechaadha. Mee kana keessatti haala amma dhalatee keessattuu naannoo Sumaaleeti akkuma isin jetta waggootii 20 darbaniif itti fufeema jira, xammachaama jira. Diigamuun sun biyya ta'uu hin dandeenye. Amma immoo Sudaan kibbaa mootummaan dhaabbatee waggaa muraasa booda wal lollatti deebi'ee jira. Isaan kun kallattiidhaan nageenya biyya keenya irratti jechaadha, nageenya Oromoof Oromiyaa akkasumas immoo nageenya biyya Itoophiyaa amma hammatamtee jirtu kana keessatti dhiibbaa akkamii qabaachuu danda'u jettu? Ka Somaaliyaa irraa jalqaba. Somaaliyaan gaafa uumamtee biyya uummata, biyya saba tokkooti. Biyya saba Somaaleeti. Jechuun biyyicha sabichatu murteessa. Sabni biyya murteessu. Sanarraa ka'uudhaan hogganoonni Somaalee lafti Somaaloonni irra qubatan hundi qaama Somaaliyaati. Ejjennaa jedhu fudhatan. Kanarraa ka'uudhaan baha Itoophiyaa, Jibuutii, kaaba Keeniyaa qaadhimatan fudhachuudhaaf. Kuni dhibdee gurguddaa uumee waan qaban humna isaanii, beekumsa isaanii, humna waraana isaanii hunda biyya Somaaliyaa biyya Somaalota hundaa taasisuu irratti oolchanii sanarra darbanii Oromoota karaa bahaa jiran hundaa'u isaan kunis Somaaleedha. Aboo waan jedhaniif Somaalee abboodha jedhanii lafa Somaalonni irra qubatan qofa miti baha Oromiyaa illee qaadhimatan. Daba kanarraa waan ka'eef qabsoo Oromootii fi mootummaa Somaalee gidduu waldhabbiin guddaan uumame. Waldhabbiin sun jiraachuun qabsoo Oromoos hedduu of duuba hambisee deemee Somaaliyaas gaaga'e. Somaaliyaanis waan hin danda'amne waan hojiirran ooluu hin dandeenye qaadhimachuurraa kan ka'een jireenya isaanii hunda waan qaban hundaa'uu irratti qisaasanii kasaaraadhaan bakka ga'e dubbiin sun. Naanna'ee diigamuu Somaaleetiif sababa waan ta'e keessaa tokko daba isaan qabsoo Oromoo irratti hojjetanii jechuun waan barbaade. Walitti dhaadha. Biyyootii gaafa Afrikaa hafan warra akka kibba Sudaanii fa'aa yoo fudhatte immoo lafatu saba murteessa. Sabni lafa murteessu. Waraqaa irratti warri Ingilizii kibba Sudaanii jedhanii naannoo tokko tolchanii warri kana keessa jirru hundihuu saba tokko taana waan jedhamurraa ka'anii Sudaan kaabaa lolanii lolli sun adda bahanii biyya addaa tokko ta'uu irratti bakka ga'e.
wanti isaan wal taasisu uummatoota saboota kibba Suudaanii wanti wal taasisu mootummaa Kartuum sana jibbuu qofa. Waan irratti wal ta'an tokkollee ka biraan qaban. Gaafa mootummaa Kartuum irraa walabooman yeroo deebi'anii ilaalan wanti wal isaan taasisu tokkollee hin jiru. Wal dhabbiin dirqii ta'e. Wal facaasanii araarrii yoo waggaa tokko guutuudhaaf deemaa jira bakka gahan fakkaatu. Naanna'ee uummata irratti saboota irratti sirna hundaa'ee irraa ka'uu yoo baanne homtuu hojjetamuuf hin taa'u. Dacheedhuma irraa ka'uun yookaan seenaa yeroo amma tokko irraa ka'uun hin feesisu fedhii uummatootaa waan calaqqisu irratti hundeeffamuu qabna. Yoo kana ta'e malee naannoon gaafa Afrikaa nagaan qabaatu yoo naannoon sun nagaa qabaate malee nuti akka Oromootti nagaa qabaachuu hin deemnu. Tole baay'ee galatooma mee kan Sudaan kibbaa kana keessaa utuu hin bahinii gara dhumaa kanarratti wanti isaan tokko taasisu mootummaa kaaba Sudaan loluu irratti tokko turanii gaafa isarraa isa injifatanii gara kanatti deebi'an immoo of duuba gaafa deebi'an immoo wanti isaan tokko taasisu hin jiru yeroo jettan maal jechuudha Jaalleenjo kanarratti miti xiqqoo ibsa akkuma dhaggeeffattootaaf ifa ta'utti maal jechuu keessanii maa inni tokkummaa akka isaan tokko hin taane kan godhe akka of duuba laalanii hoggaa deebi'anii tokkummaan isaanii waan irratti hundaa'e dhabuunsa maa inni kana jechuun keenya maal jechuudha mee? Jechuun saboota gara 100 oltu jiran kibba Sudaanii afaan garagaraa haa ta'u aadaa garagaraa qabu seenaa isaan qooddatan seenaa Kartuumiin bulfamuu bulchiinsa Kartuum jibbuu irraa kaafee seenaa biraa waan walii wajjin qooddatan hin qaban. Gariin isaanii tiffatteedha, gariin isaanii midhaan qotee bula, gariin isaanii qurxummii bishaan keessaa guuree nyaatee jiraata. Jireenya garagaraa jiraatu. Madda tokkummaa wanti ta'u gaafa mootummaa Sudaanii irraa bulchiinsa Sudaanii jalaa walabooman madda tokkummaa wanta maaltu madda tokkummaa nuuf ta'a maaltu walitti nu hidhaa jedhanii hoogganoonni kibba Sudaanii itti rakkanne. Rakkinni kun kibba Sudaanii qofa miti. Biyya keenyas ni jira. Naannoo kanaafanii irra deebi'e. Itoophiyaa wanti wal taasisu hagammaa humna qofa. Dirqamee walii wajjin buluu qofa. Seenaa tokkicha hin qabnu, seenaa wal nu lolchiisa iyyuudha. Aadaa tokkicha hin qabnu, amantii garagaraa baay'ee qabna. Isarraa ka'uudhaan maddi tokkummaa keenya maal ta'uu qabaa ka jedhu irratti addii dimokiraatawaa Oromoo abbaa biyyummaa heeraa patriotic constitutional patriotism isa kana ijaaruu irratti gad haa teenyu. Seera tokkicha seera jaallannu tokko kan waliin hundi itti amannu jaallannu waan seericha jaallannuufis kan wal jaallannu akka nu taasisu kana irratti haa hojjennu ka jennuuf sababa nuufis hojjeta kun. Warra kibba Sudaanis yeroo isaaniin argee gorsaa turetti kana godhadhaa. Kana yoo godhachuu baattan wal loltu. Osoo lolli kun hin banamin walgahii 2-3 ka isaanii irraa qooda fudhattee kanan gorte kana ture. Tole baay'ee galatoomaa mee ammas immoo achi keessa naannoo Somaalee fi Keeniyaatti sin deebisamee Jaalleenjoo waggaa bara 2014 darbe kana keessatti balaa gurguddaatu Keeniyaa keessatti kan kanaan dura ta'e hin beekamne ta'aa ture. Magaalaa bakka gabaa guddaa moolii guddaan baruma kana keessa jalqaba gara kana keessa rukutame. Dhiyeenya kana namoonni gara Mombaasaatti isa ta'u karaa irrattis balaanii gurguddaatu bu'aa ture. Kanarraan kan kaasee mootummaan Keeniyaadhaa amma dhiyoo kana seera
humna poolisii fi humna waraana biyyattiitiif dabalu tokko baasaa akka jiruu fi arginee jirra jechaadha. Walumaa gala gara seera sana keessan nannu seerri sun maal fakkaata isa jiru sana keessan nannu garuu isa kana akkamitti ilaaltu ammam warri goolessitoota ji'a jennu Sumaalee kun amma kana humna mootummaa sana keessa ba'anii gabaa uummanni naannoo addunyaallee keessatti wal qoodatti ba'u kana amma kana utuu namni tokko keessaa isaan keessaa miidhamin jechaadha warra kana miidhe keessaa utuu miidhamini kana ga'u akkamitti danda'anii booda kana tarkaanfii isaan fudhatanii attamitti mootummaa sana jalaa to'annaa mootummaa sana jalaa ba'aa deema kun garamitti adeema jettu amma jeeqamni naannoo warri Alshababitti hamatamanii biyya Keeniyaa keessatti godhaa jiran kun ammamii fi garamitti adeema jettu akka ilaalcha keessanitti. Keeniyaan rakkina lama yoo xiqqaate ka amma irraa bakka tokkotti si'a baay'ee namni lachuu isaa walitti qabee ka ilaalu rakkina lamatu jira. Tokko Somaaliyaa seenuu waraana Keeniyaa irraa ka dhalate ka dubbii Alshabaab dhibdee Alshabaabii wajjin jiru kana kaase. Lammaffaan Musliimoota qarqara baahira Hindii jiran kana wajjin mootummaan Keeniyaa rakkina qabu. Waan garagaraati. Wanti garagaraa kun walirra ni oola, walni deggeraa eeyyee. Garuu waan addaa ta'uusaa quba qabaachuu feesisa. Ka Somaaliyaatti dura deebina. Ka Somaaliyaa Keeniyaan yeroo jaatamoota keessaa biyyootiin naannoo sanaa hundi jeeqama lolaa keessa gaafa seenan tokkoon isaa keessa hin seenne turte. Itoophiyaa Somaaliyaan 70moota keessa wal lolan, Itoophiyaa keessa jaatamoota jalqabee lolli deemaa ture. Sudaaniin akkasii, Ugandaan, Keeniyaa qofa nagaa qaba ture. Nagaa qabaachuu sanarraa baay'ee fayyadaman. Biiroowwan United Nations ka Nairobiitti ijaarame sun silaa achi naqu ture, shaggarfaa dhaqa ture. Dhaabonni garagaraa kan Keeniyaa bakka qubsumaa godhatan achi naqan turan, bakka silaa bakka biraa dhaqu turan. Keeniyaa hedduu fayyade. Keeniyaan lola eega gaafa walabummaa ta'e argatteeti lola keessaas lola ollaa wajjinis tokkollee seentee hin beektu. Kun hedduu Keeniyaa fayyade. Garuu jeequmsi Sudaan keessa Somaaliyaa keessaa deemee dantaa Keeniyaa tuqurraa Keeniyaa yeroo duraatiif waraana isaa daangaa ofii ala ceesisee Somaaliyaa seensisee naannoo Kismaayyoo kana dhuunfachuu Alshabaabiin loluu murteeffate. Dirqameeti. Furmaata ta'a jedheeti. Gama tokkoon dhuguma furmaata ta'eera. Gama kaaniin garuu dhibdee haaraa immoo uume. Dhibdeen haaraan kun Keeniyaa mataa isee xiyyeeffannaa jihaadistootaa keessa naqe. Ka biyya keessaas ka warra duruu qurrama qabanii ka baha Keeniyaa Sumaalotaa fi deeggartoota isaanii hundaa'u. Kanarraa ka'uudhaan balaan wal duraa duuba Keeniyaa keessatti ta'e sun dhalatee kana furmaanni isaa maalii jedhamanii yeroo ilaalamu fakkeenya kamiin fudhatanii fakkeenya Itoophiyaa fudhatan. Itoophiyaan maqaa goolessitootaatiin seera baasee mirga garagaraa ukkaamsee kanaanitu injifachuu danda'e. Haala sana nutis hojiirra oolchinu ka jedhuun seera ati maqaa dhoofte kana ka mirga
namootaa fi sabootaa xiqqeessu kana baasuu murteessanii kun dhibdee sana hin hammeessa malee furmaata hin ta'u. Furmaata hin ta'u. Furmaanni isaa rakkina Keeniyaa keessaa rakkina Somaaliyaa keessaa furuudha. Rakkina Somaaliyaan keessa jirtu furuuf immoo uummata Somaaleetiif dursa yoo kenname malee furmaanni dhufuu hin danda'u. Kanaaf wal xaxee jira. Irra caalaa rakkinni jiru rakkina Somaaliyaa furuu kan nama dhorkaa jiru harka alaati. Harka halaala taa'ee naannoo sana booressu. Harka lama jira harki sun. Harki halaala taa'ee Keeniyaa booressaa jiru tokko dantaa warra dhihaati. Warra aanga'oo. Lammaffaan humnootii sirna islaamummaatiin biyyoota bulchuu barbaadan. Isaan lamaan kanatu dirree lolaa godhatan Keeniyaa Somaaliyaa. Kanatu faca'aa jira naannoo sana hundatti. Harki alaa kun akkaataa inni itti keessaa dachaafamee Somaalonni rakkina isaanii akka isaanii tolutti akka furatan yoo godhame malee kunoo waggaa 20 meeqa ta'e dhiigi namaa dhangala'aa oola. Mootummaan inni ijaaramaa hin diigama ammas inni ijaaramaa hin diigama malli biraa hin jiru an kanan arga. Baay'ee galatooma yeroo keessan dunfuradde jaalleenco galatooma gara dhimma keenya kan Oromoo fi kan adda dimokiraataa Oromootti deebinaa waa'ee yeroo kana dhoofnu waa'ee biyya Itoophiyaa sigaa maqaa dhawuun hin hafu silattuu adaawwan akeekisaa qabsoo kana biyya keessatti galchee biyya keessatti gaddaabee biyya sana keessatti karaa nagaa qabsaa'uudha. Bara 2014 kana keessa adaawwan waan akeekkate waan saganteeffate keessaa amma milkaa'eeraa maaltu godhamee bifa gabaabaadhaanii kana gooneerra kan jette yoo jiraate san booda bara 2015 kana keessatti immoo maal eegna kan jedhu isa kanarratti yoo ibsa gabaabaa naa laattanii gara xumuraatti deemna jaalleenco galatooma. Atis galatoomi hojiin adda dimokiraatawaa Oromoo akka feenes ta'uu baatu hojjetamaatuma jira. Keessattuu waa'een sagantaan qabsoo kana biyya deebisuu jennee lafa keenya sun bifa 4-5 hojjetamaa ture hojjetamaa jira. Garuu kun waan nuti qofti murteessinee hojjennu waan namni biraas immoo keessa jiru waan ta'eef gaafa nuti barbaannetti gaafa akkasitti jennee hojiirra oolchuu hin dandeenye. Hunda caalaa wanti kun yoo walta'iinsaawwan ta'e wal hubannoodhaan walta'iinsa illee yoo ta'u baate wal hubannoodhaan yoo ta'e irra hundaafuu faayidaa qaba. Wal hubannoota kanarra gahuudhaaf hedduu tattaafannee ammallee tattaafachaa jirraa. Torban kamuu quunnamtiin nuufi warra biyya bulchu gidduudha takkaa citee hin beeku. Kallachaan ka quunnamnu jira. Karaa namootaa ka quunnamnu jira. Karaa mootummootaa ka quunnamnu jira. Kun hundi hojjetamaatuma jira. Garuu guyyaa akkasiitti gaafa akkasiitti hojiirra oola jechuu har'a hin danda'u. Haa ta'u malee wanti lafa kaa'anne kun qabsoo kana biyya keenyaan gahuun waggaa dhufu keessa akka inni hojiirra oolu 100% nama abdachiisuu nan danda'a. Baay'ee bareeda. Tole baay'ee ulfaadhaa gara tuqaa gaariitti naa dhuftanii har'a akkuma isiniin jalqabatti jedhee dhumaa muddee 31 yeroo reediyoon kun itti darbu dhaggeeffattootaatti darbu jechuu kooti. Hawwii bara 2015 tokko miseensota dhaabaatii fi kanneen adda dimokiraatawaa Oromoo fi
deeggartootaa fi akka sabaatti saba Oromoo fi saboota kaaniif isa ta'uu dhaamsi isinii bara kanaa fi dhaamsii fi hawwiin isin bara kanaaf qabdanii maal fakkaata akka pirezidaantii adda dimokiraatawaa Oromootti akka hayyuu siyaasaa Oromoo tokkootti kana yoo dhaammattanii gaaffiin koo kun kan xumuraa ta'a. Galatoomii dura miseensa adda dimokiraatawaa Oromoo. Miseensi adda dimokiraatawaa Oromoo waan hin yaadamin hojjete waggaa lamaan darbe keessatti waan duraan balfamu fuudhee akka namni fudhatu godhe tarkaanfii duraan hin yaadamne fudhate waan duraan dhoksaniyyuu jechuun ulfaatu gabbahee lallabe. Itoophiyaa mirga sabootaa mirga namootaa kabaju yoo dhugoomte gaaffii Oromootiif deebii ni ta'a ka jedhu fudhate. Kanarratti yaada kanarratti irra guddaa injifannoo arganne. Baga gammaddanii baga yeroo kanaan nu ga'e jabaannee irratti hojjennee dhugoomsuu irratti fuula hadeeffannu. Wareegama isin kaffaltan bilaash ta'ee nafuu isinin abdachiisa miseensotaan kanan jedha. Sabni Oromoo immoo kanan hawwuuf afaan tokko ta'ee bakka amma jirurraa bakka irra wayyuutti of fuuldura tarkaanfatee tokkummaansaa ka amantiidhaan gandaan lagaan adda bahuu caalaa jabaatee tokkummaa keenya jabeeffannee of fuuldura tarkaanfannee rakkina keenyas furannee rakkina ollaa keenyaatiif furamuudhaafis gumaacha goonee qe'ee keenyatti nagaa qabaannee naannoo ollaa nagaa qabu keessa akka jiraannu akka nu dandeessisuun hawwa. Kanarratti haa jabaannu wanti tokkollee qabsoo malee dhufu haa qabsoofnu. Qabsoon obsa gaafatti obsaan haa qabsoofnu. Waan kaleessa dheengadda silaa argachuun nurra ture baay'eetu osoo hin argatin jirraa akkam har'a naaf hin dhufne immoo jennee mogolee of buusuun